Egaan hundumti keessan biyya keessas biyya alaas kan jirtan hordoftoonni amantaa Sinodosii Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa guyyaa har'aatti akkuma duraan dubbachaa turre guyyaa goota amantaa kan ta'an abbaa keenya Magarsaa Badhaasaa Abuna Phexros guyyaa isaanitti aarsaa lubbuu isaanii jijjiirama hin qabne biyya kanaaf kennan jechuudha. Kunis kanuma bu'uura godhachuudhaan uummanni Oromoo Sinodosii Oromiyaa gaafa hundeessinu teessoon abbaa keenya teessoo Magarsaa Badhaasaa abbaa Phexros akka ta'u hundeessuun keenya seenaan isaan irraanfatee ture aarsaa isaan kaffalee turan irraanfatamee kan ture akka dhalootatti yaadatamuuf jecha waan ta'eef egaan hundumti keessan bakka jirtan hundumaatti guyyaa har'aa kan abbaan keenya bara 1928 akka isaan saba kanaaf amantaa kanaaf biyya kanaaf aarsaa kaffalan beekamaadha waan ta'eef kunis bakka jiru hundumaatti daandii abbaan keenya Abuna Phexros Magarsaa Badhaasaa qabatan qabannee Sinodosii keenya jabeessinee amantaa keenya mana amantaa Ortodoksii Waloomaa Oromiyaa jabeessuudhaan sabi keenya bilisummaadhaan akkuma abbaan keenya nu labsan sana akkuma abbaan keenya bilisummaadhaan jedhanii lubbuu isaanii aarsaa dabarsanii kennan sana lubbuu isaanii du'aaf kennan sana bilisummaa barbaachaaf jecha kunis mana amantaa keessatti bilisummaadhaan mana amantaa keenyaa keessatti aadaan keenya duudhaan keenya safuun keenya kabajamee Waaqayyo sattamanne kana waaqeffannee uummanni keenya dhaloonni haaraan kun dhaaltu mootummaa Waaqayyo akka ta'u hojjechaa waan jirruuf bakka jirtan hundumaatti jabaattanii daandii abbaa keenyaa Magarsaa Badhaasaa Abuna Phexros qabattanii mana amantaa Ortodoksii Waloomaa Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa Phexros kan akka jabeestan adaraa abbummaa keenyaa isiniif dabarsaa jabaadhaa Waaqayyo eebba abbaa keenyaa Magarsaa Badhaasaa Abuna Phexros hunduma keenyarra biyya keenyarra oolchee bushi jennaa bakka jirtan hundumaatti Waaqayyo isin haa eebbisu.